Miseensonni paarlaamaa daa'immanii naannoo Oromiyaa hojiilee misoomaa magaalaa Adaamaatti hojjetaman daawwate. Daawwannichaan Ismaart Gaalaarii Adaamaa Siitii Areenaa fi Daataa Seenterii ilaalaniiru. Biiroo dhimma dubartootaa fi daa'imman Oromiyaatti Daayiriktarri mirgaa fi nageenya daa'immanii aadde Mariyaam Amaanoo kaayyoon daawwannichaa hojiiwwan mootummaan amma hojjete dhaloota egereetiif ce'ee faayidaa kennuu danda'uu isaa qabatamaan ijoollee lafaa dhufootti agarsiisuun miira danda'uu itti horuufi jedhan. Hojii misoomaa yeroo ammaatti hojjetamu dhaloota hadha jiru namoota gurguddoo akka kennaa hadha jiran qofaaf osoo hin ta'in dhaloonni boruu haala mijeessaati kan jiramu hojii hojjetamu kan dhaloonni boru fudhatee deemu kana caalaa cimsee daran kan hojjetuu fi dabalataan ammoo maal hojjetaa jira mootummaan hojii misoomaa maaltu hojjetamaa jira hojii misoomaa hojjetu kun itti fufiinsa kan qabu moo kan karatti hafu kan jedhu sanirra waan hubatan qabu jechuudha. Biirichi paarlaamaa daa'immanii hanga sadarkaa aanaatti ijaaruun daa'imman sirna dimokiraasii shaakalaa akka guddatan deeggarsa barbaachisu taasisaa jiraachuu himaniiru. Paarlaamaa cimsuuf hojii hojjetamu keessaa tokko gurmaa'insi ijaaramni isaa akka jiraatu gochuudha. Ijaarama isaanii sana immoo hubannoo kennuudha. Maaliif hojimaata qabaa qajeelfama qabaa jalqaba ijoolleen filatamanii dhufan kun ijoollee adda duree ta'an aantummaa qabaatan daa'imman kanaaf hojjechuu danda'an sagaleen isaanii dhagahamuu danda'u. San gochuu keessatti ijaaramni sun akka hundaa'u ni taasifna. Ijaarama hundeessuu san keessatti sirna filuuf filatamuu dimokiraatawaa ta'e shaakaluu jechuudha daa'imman keenya. Afayaa'iin paarlaamaa daa'immanii naannoo Oromiyaa barattuu Hayaat Muhammad paarlaamichi akkaataa caaseffama isaatiin hirmaannaa eegumsaa fi mirga daa'immanii kabachiisuu irratti hojjetaa akka jiru ibsite. Paarlaamaan daa'immanii hojiilee garaagaraa hojjeta. Keessumaa immoo hundeeffama isaa irraa yoo ilaallee jiru manneen barnoota irraa ganda aanaa magaalaa hanga godinaa fi hanga naannoo hanga biyyaatti paarlaamaa daa'immanii qabna waan ta'eef isaan immoo akkuma seektara yookaan immoo hundaa'ina isaaniitiin hojiilee garaagaraa qabanii fakkeenyaaf mana barumsaa keessatti yoo kaasne paarlaamaan daa'immanii ministeerota garaagaraa qaba. Caaseffama isaa irratti hundumtuu kan fayyaas waa'ee fayyaa kan barnoota waa'ee barnoota hundumtuu qoqqoodama isaatiin kan dalagu ta'a yoo immoo kan magaalaatti akka naannootti illee yoo deemne immoo koreewwan dhaabbii qabna. Koreewwan dhaabbii gara seektara jira barnootaan hirmaannaa daa'immanii eegumsa ispoortii wal qabatee koreewwan garaagaraa qabna. Hundumtuu qoqqoodama garaatiin mirga daa'immanii sagalee daa'immanii dhageessisuudhaan mootummaa akkasumas immoo dhaabbilee miti mootummaa qaamolee seektara garaagaraa kan dhimmi paarlaamaa daa'immanii isaanii ilaallatu wajjin ta'uudhaan sagalee daa'immanii dhageessisna jechuudha iddoo barbaachisaa ta'etti. Hirmaattonni daawwannichaa magaalichi hojiilee misoomaa hojjetu keessatti fayyadamiinsa daa'immanii hammachiisuu daawwannichaan hubachuu himanii iddoo biraattis misoomni akkasii babal'achuu akka qabu dubbatan. Wani daa'immanii fi bu'aa qaban gara fuulduraatti isa ibsaa jira. Hojiin yookiin misoomni amma hojjetamaa jirullee numaaf kan ta'udha. Gara fuulduraatti nullee hojiilee akkanaa keessatti hirmaannee hojiiwwan kana jiru immoo eegsisnee gara fuuldura sanitti ceesisuuf barbaanna jechuudha. Magaalaa Adaamaa keessatti daawwannaa gaggeessineerra waan hedduu baranneerra waan hedduu hubanneerra kunis immoo nu keessatti kaka'umsa guddaa uumeera jechuudha. Miseensonni kun daawwannaan alatti mana barumsaa Leetanaal Koloneel Dajanee Simee sadarkaa tokkoffaa keessatti biqiltuu dhaabaniiru.